السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمر كفوني زالت متابقة كبجمت توم ترو هر أمي شباب بريدة سنك أبدي في راسيني بريدة كتبريدو كميلك أبو سني مش شبي في كتب بريدة سنك أبدي في راسيني لك أمورات التردفة أستكينو كمبرجوك كميلك أبو بقى بريدة الدون ما تطلع يشودا فيديو قطو إساسني ورابرا مش شباب بريدة أسني لك جالتنا بجكبا أكت أمورات التردفة كم ساعتي لا sa'aatii girgiddaati jechuudha. Yoo barbaadan algaalimsiin algaallee hin jira kennu akkanaaf fakkaata algaalimsiin algaallee meeshaa isin barbaadan guutuu isiniif waraabee jira istoofiidha. Istoofiin xixiqqaan kun illee hin jira siliindarillee isiniif waraabee jira yoo barbaadan meeshaa guutuu isaa isiniif waraabee jira kunniin keekii keessa hojjetamu jechuudha. Meeshaan guutuun isiniif waraabamee jira meeshaa babbareedaadha kuni piizaan keessa hojjetamu sanii. Siinii illee akkana jira siinii babbareedaadha siinii gurra qabu kanneen meeshaan guutuun isaa akka biffeeti kinoo geetiin maqas uumamaa kunneen illee hin jira meeshaa guutuu isaa isiniif waraabee jira jedhee yaada baay'ee babbareedanii akkana akkaataa kinoo siiniin firmuuzii wajjin kunillee hin jira kararii isin barbaadan hin jira kinoo kararii hedduun jira innummaan iyyuu kanneen keessaa akka baay'ee jaaladhe hankinoo isa kana inni kun kidaanii jaha qabaa kidaanii lama qabaa cilfaa hin qabaa saani shorbaa jaha qabaa saarbisii jaha qabaa baay'ee bareeda jechuudha baay'ee namatti tola wallahi baay'ee namatti tola akka malee na bareedaan egaan guutuun isaa baay'ee nama babbareedan jechuudha egaan isaa guutuun bareedaadha በተለይ kidaaniin kun firee sadii baay'ee bareeda jechuudha ani garuu baay'ee jaaladheera kunillee feermuusidha aynata isin barbaadan hin jira meeshaa babbareedaa isinii waraabee jira meeshaa babbareedaa qabdi maashaallah ani garuu baay'ee jaaladhee jira hiiqaanas babbareedaadhaallee akkasumatti illee orijinaalii qabdi illee baay'ee namatti tolti isin meeshaa barbaadan as keessaa filachuu dandeettanii kunillee ka waxiiti waxii qayi waxiiti gara lamaan itti qicamaa aynata barbaadaniin sibiilaa ka jala meeshaa barbaadan as keessaa laalaatii filadhaatii ka barbaadan keessaan na dubbisaa isiniif bitama as ka barbaadan keessaa filachuu dandeettanii meeshaa babbareedaatu jira inni kunillee ka biddeenaati kinoo asigaa bifti calanqisaanii warqaammaan kun ka biddeenni keessa kaa'amu biddeenni muraan keessa kaa'amu baay'ee bareeda hedduu bareeda akkana jira jechuudha inni sunillee baay'ee bareeda isin waamta barbaadan filachuu hin dandeettanii kanneen keessa waan isinitti tole keessaan na dubbisa anammoo isinii bitaa kinoo maashinoonni shunkurtii guutuu hin jira ka isin barbaadan irra jira maashinni isin barbaadan hin jira viidiyoo qara darbe keessatti illee isiniif waraabee jira maashinni kunaa uumama kunneen illee hin jira viidiyoo duraa keessatti illee isinii waraabee jira kan duraa keessaa ta'e kana keessaa ta'e ka barbaadan filattanii keessaan na dubbistanii warri keessaan na dubbistanii bitataa jirtanillee galatoomaa amanaan keessan akkuma duraatitti jira maashinni juusii irraa maashinni juusii illee kinoo akkana jira ka barbaadan isin keessaa filachuu dandeettanii maashina juusii ta'e maashinoota barbaadan irraa kidaanii irraa saarbisii nyaataa irraa meeshaa barbaadan filachuu dandeettan jechuudha isin distii siraamikii firee sadeessanii saarbisiin kunillee baay'ee isinitti mul'atu natti fakkaate warqaamaadha inni kuni yoo isinii mul'atee fi maashinni ka daabbooti firee lama tolirra taa'eera isinii mul'ata jedhee yaada inni kun ammoo kafooniiti maashina kafoon daakuu kinoo kunillee ka kookisiiti maashina kookisiiti kunoo kunillee kama maashina fooniiti kan foon daakuu asitti siliindarii isinii waraabee jira
guutuun isaa hin mul'anne gubbaarratti bakkeen inni lakkoofsa ittiin qannasan uumamni kunneen illee hin mul'anne seeraan isinitti mul'atu malee waraabee jira iyyuu. Illee kan bishaaniitii xallaltuu bishaanii sanii garuu isin waraabee jedhee yaadaan guutuu isaatu isin kan barbaadan keessaa filachuu dandeettanii. Siiniiwwan illee kennu siiniin akkana jirti diizaayinii barbaadan keessaa filachuu dandeettanii bifa garaagaraa keessaa akkana beeka akkana isin kaayee kan barbaadan keessaa filattanii fi meeshaa barbaadan qalbiin keessan isin jaalatte keessaa filadhaatii keessan na dubbisa. Lakkoofsa kiyya isin kenna. Lakkoofsi hiya ka telegiraamii irratti ittiin argachuu dandeettan duwwaa 972 duwwaa 25 irratti telegiraamii irratti argachuu dandeettu. Yaada qabdan hundaanuu keessan na dubbisa. Walirra sheer naa godhaa saabskiraayib naa godhaatii na jajjabeessaa isin jedha Oromoo koo isin jaaladhaa naaf jiraadhaa.